Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obbolawwan Islaamaa akkasuma kan afaan Oromoo dhageessan afaan haasaa jiru kun kan isin eegalu hundi keessan iyyuu inshaallah shaakalarra jirraa jechuudha. Ijoolleen gaafa guddattu nama gaafa guddattu yookiis gaafa lafaaf kaatu gaafa daa'imummaarra dhaabbachuutti gaafa deemtu nama qabattee kaati jechuudha. Nummoo kan maqnoogaa inshaallah nashiidaa manzuumaa garaagaraa qopheessaa jirra. Manzuumaa kanarraa kanuma Ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa qabannee shaakalarra jirra jechuudha. Assalaamu alaikum yaa ummata keenya kan hoos kanarraa fagaatan jireenyaan waliin nu haa milkeessu rabbiin keenya. Rabbiin nuuf tolchuu itti gala keenya akka deemnuufaan ergama rabbii keenya. Namni milkaa'uu fedhu du'aa fi jireenyaan qabachuudha cimsee karaa nabii keenya. Sahaabota irratti laallachuu fakkeenya jiruu kophaas ta'e hawaasaa wal keenyaan itti deddeebine fakkii walii keenya. Akka rabbii keenyaan itaanu salaama natamannaa liqaa akka bisalaama. Hadiisa rasuulaa kan sanada jabaa amantiin islaamaa ifaan namni qaba akkamitti karaa namni baase qaba. Abbaan agadatee filmii jira gabaan rasuulatu jaaree deemee saan cabaa. Kolleejjii caalu masjiida qaba takkaa namni gabaan achiin agadamaa natamannaa liqaa akka bisalaama. Kana caalaan deemu asitti dhaabbadhu waanan obboleewwan kiyyatti dhaammadhu waanan dur jedhe amma asitti deebi'adhu akka rabbiif jecha hunda keessan jaalladhu rabbiin na harga kan keessootti gubadhu wallaahi lubbuu koo sinirraan qusadhu amma lubbuun jiru isin hin dagadhu yaa bolaa islaamaa wantan dhaammadhu nan dagatin rabbiif jecha na yaadadhu khaliqa kee bira rahmatanaa kadhu yoonina rahmate abadin salpadhu yaadadhuna kadhu khaliq ardiif samaa natamannaa liqaa akka bisalaama. Lakal hamdu wa shukru rabbal aalamiin hunda dura rabbiin galata galfanna mootiin himaa gaarii nu tarjoome sana kan nu kenne karaa rasuulan mubiina gooftaati seerraan nuuf ga'e quraanaan numti nama ittiin fayyadamu taanaan namatiin fayyadamu nu godhi yaa mawlaanaa hujjatan lanaa laa hujjatun alaynaa. نصلي صلاة على حبيبنا ربنا تروب زورا متساسنا صلاة تملأ قدم ميزاننا مغرنا جنا يا أمة كينيا مسلم برتي روتو جبينيا كاليسين دبيو إتاي فكينيا yeroon darbee nufu qiyaamaa wal geenya akaanaaf yaabbolaa koo yeroon seefii keenya ittiin murachuudha amma baallama keenya yoo har'a muranne bor muramuu keenya irraa nu gaafachuuf ta'a rabbiin keenya yoomiif lafa keenya tahabbachuu caala summa alhamdulillah. Amanuudhumaafuu beekumsatu dursa beekumsi kan rabbiiti maaluu qorachuudha beekumsi inni dura waa sadii beekuudha tokkoffaan maalan baradha jechuudha lammaffaa maaliifan baradha beekuudha ammas barnooticha eenyuufan baradha waan barbaachisaadha mee qalbiidhaan laala summa alhamdulillah. Maal barnoota jennaa yaa jamaa ikhwaanii rakkinni jalqabaa utuun furamini lakkoofsa baay'ina qophaan dhaaddachuun mana barnootaa tokkoon qabu muslimni kufiitiin kana caalu kan biraa maalinni maqaa barnootaatiin arra yahudaani gurratti nu jalaa fudhatte ilmaani dhiiraa durbi wal makattee guddannaani ammas yeroo hamtuu dargaggummaatiin walitti makamtee wal bira teenyaani sammuu maaliitu waa barata jettu yaa ikhwaani walaa taqrabuudhaan dinniine quraani akkatti nu halka hin beeka rabbiini kanaafuu nuun jedhe ittiin dhiyaatine akkuma rasuulli nu dhaamansani egaa yaa ummata rabbitti amantani sababa barnootaan ilmaan kan keessani wallaabuudhaaf deemti islaamummaatiin ijoollee wallaalaa beekaan dagannaani abbaa dhabe diiniin babbadee nu jalaa summa alhamdulillah. Maal barnoota jennaa yaa jamaa islaamaa garuu muslimni eessatti hirmaan barsiifata ergan kabajamne amantiin ummata amrii keessan goonamoo kanneen barsiisota eessaan himee fitaa kan mana barnoota uffannaa dubartii
barsiisaa seerata ishee qullaa deemtutu kabajaa argata yoo uffatan barnoonni namaan galuu laata ajaa'ibaka yoo uffatan barnoonni namaan galuu laata haduula shari'aa diigunatti fakkaata maqaa barnootaatiin diinii cabsuuf laata kanaafuu ilaahiin itti buuse balaa thumma alhamdulillah إن الحمد لله إن الحمد لله وتوجر نسري نبداس يا إلهي ثم الحمد لله لك الحمد ربي مالك الديان شكرين كيت يا ربي الله يا رحماني أركان الركب وقان نجينياني ولتنو في الدين جرينياني السلام عليكم يا جماعة إخواني لا إله إلا الله دمت كيسني كم فقو كني هو كن رجيسني بقى ربي نرانك يمري كيسني ميك الدنيا راقل كنك كيسني سني فكجيشو جرينيا كيسني إن شاء الله مراد سني كيسني إذني رب العالمين نترى رمي يا موتي زلالمي ngara yaada kiyyaa tana ciisin geessa mina dhaggeeffadhaa ol na dhageessisa diinii namaa naadhaa kan jedhu hadiisa kanaaf eegaa turan ummanni kaleessa akkatti tikfatan taarika todeessa mee tokkon dubbadhaa waa'ee jaraa keessa qalbiin naa dhagahaa yaa jamaa boleessa seenaa dhiira rabbii gootawwan kaleessa jara diinii islaamaa babal'ise keessa ajaa'iba rabbii kan dubbatame dhumne keessa seenaa tokkon dhaga'e yeroo dhiyoo keessa mucaa ajaa'ibaa taabiyoota keessa kan umriinsaa waggaa 17 keessa haadha geenyu qalbii rafenuu dammassa rabbiin nu haa dammassu hirriba sana keessa nuti seenaa gaarii hojjennu akka kaleessa nu gargaar hin dandeessa yaa rabbi yaa rahiimii nu taraaramii yaa mootii zalaalamii seenaa bareedaan kun baay'ee dagatame zabana islaamummaan keessa bal'ifame ummata ilaahiin jannataaf kaadheme maal fakkaataa turan anaaf namni hime imaamul jawziitu nu katabee deeme kitaaba isaa sifatu safwaa kan jedhame beekame yaa jarri waa beeytan barbaadaddaameme silas kitaabni kamuu jira yoom dhabame waan imaamni mujaahidaa tokko hime ka jihaada keessattu tuulaluu dulloome abbaa kudhaamaa daari jaala beekame beetullaahi laraamnuudhaan gaafatame waa'ee maal dubbatame hadhaggeeffannu faamiin nu taraaramii yaa mootii zalaalamii abbaa kudhaamaa ibnu shaamii maqaansaa madiinatti yaa'ee dhaga'ee dhufuusa duraan quba qaba namni beekan oduusaa isa gaafatanii akkaataa sochiisa waggaa dheeraa turtee talola jihaada keessa kuffaara cabsitee biyya meeqa keessa nutti mi waan rabbiin si agarsiise keessa oo yaa allah jedhe yaa buleessa ajaa'iba rabbiin na agarsiise keessa naa dhagaa jedhe jaarsaa dargaggeessaa gaaf tokkotu duula deemnu shaamiin keessa laga Efraatis keenya biyya hiraa keessa diinaan bullee magaalattii tokko keessa riqaawaa jedhamti siifan mallatteessa seenaa hundumaa keessa yaadannoo kulla yoomii nu taraaramii yaa mootii zalaalamii allahu yaa allahu allah rabbal aalamiin nu taraaramii yaa mootii zalaalamii allahu yaa allahu allah rabbal aalamiin nu taraaramii yaa mootii zalaalamii